Ayyaana Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Feesbuukii xiyyaa akkam jirtan nagaa. Kanaaf har'a beektaa dhiyaadha abdiishaa bakka rabdoo baga nagaan dhufte dhiyaadhu. Beektaa onlaayinii kana gubbatti yeroo baanee waa dubbannu taa'uu dadhabneeti rakkoo saba kanaatu si galtee nu teessisuu nu dadhabee ol baanee dhaamsuma tokko wooma takkaa lama jenneetu ol baane warri si galtee akka biraatti baga nagaan dhufte Muhammad Umar maama keenya dhiyaadho adeero. Kanaaf wanni guddaan beektaa an dhugaa dubbachuudhaaf har'a waa'ee hayyoota Oromootis dubbachuun barbaada. Rakkoon si galtee uummata keenyaa rakkoon saba keenyaa har'aan tana si galtee uummanni Oromoo rakkoo hundaa keessatti rakkoo hammaataa hanqana hin jaamne keessa seenee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni si galtee gama biyya alaa jirtan kana mee uummanni keenya haala isaan keessa jiran mee odeeffannoo yookaan fudhattan taate hedduu nama gaddisiisa. Uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf har'aan tana akkuma tahan dhabanii jiran. Uummanni keenya diinagdeedhaan lafarraa dhumaa jira. Uummanni keenya beelaan lafarraa dhumaa jira. Uummanni keenya rakkoo si galtee beeraawitiin amma waan beeraawii jan takka deemaa jira. Dargaggoo si galtee akkuma gaafa dargisanitti haati ilma eessaan kaayaa eessattiin awwaalaa jechaa jirti. Kanaaf
haalli siigaltee biyya teenya keessa jiru, haalli biyya Oromootii fi uummanni Oromoo keessa jiru waan akka malee nama dhibaati. Waan akka malee nama rakkaati. Kanaaf rakkoon uummata keenyaa arginee jira. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru. Rakkoo siigaltee mootummaan irra geessaa jirtu. Rakkoo hammaata. Yeroo hundaa'u siigaltee akka sabaatti akka Oromootti wanni siigaltee ummata keenya kanarraa anarraa isee galee wanni rakkoo qabnuun akka sabaatti sooshaal miidiyaa kana gubbatti illee ol baanee numa odeessina. Miidiyaa Oromoolee keessa miidiyaa Oromoon qabdu keessattis ol baaneetuma odeessina. Garuu furmaata odeessuu qofa osoo hin taane beektaa saba kanaaf odeessuu miti. Saba kanaaf odeessuun hin barbaachisu. Furmaata fidu. Kanaaf uummanni keenya rakkoo hammaataa keessa seenee jira yeroo har'aan tanaa. Uummanni keenya bilisummaa Oromiyaa ibsa bagana gaan dhufte. Uummanni keenya haalaan nama gaddisiisa. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf amma Oromiyaa tana keessatti dargaggoota Oromoo haalaan guuraa jiranii. Lolli dargaggootni Oromoo itti guuramaa jiran lola siigaltee Itoophiyaa lola siigaltee Gondar eeysisuuti. Lola eenyummaa Amaaraa eeysisuuti. Lola siigaltee Ashaagireen amata 100 Oromoon bitayeessan eeysisuuti. Kana wanni ijoolleen teenya siigaltee ijoollee teenya itti guuranii ficcisiisuudhaaf beeraawii ifaan ifatti jalqabanii biyya keessa kaanee jiran. Mee nama warra keessan dawwalaa gaafadha. Ganda keessan dawwalaa gaafadha. Dawwalaa gaafadha. Uummanni keenya rakkoo akkam keessa jira. Arraan tana siigaltee jaarsi amata 60 amata 70 haawwan keenya leenjii fudhadhaa jaanii yeroo itti humnaan leenjii waraanaa fudhachiisanii jira. Meelaala. Kanaaf wanni amma nama agarsiisu beektaa leenjii waraanaa humnaan fudhadhaa jechuun tun waa Oromoon tilmaamuu danda'uu qabdi. Keessoon mootummaa kanaa duwwaa akka ta'e nama agarsiisa. Mootummaan tun kuftee akka jirtu nama agarsiisa. Kanaaf rakkoo uummanni keenya keessa jiru kanaaf nuti ga'een nuti qabnu wanni nuti godhuu qabnu maali? Akkamiin baachuu dadhabne? Sadarkuma haasawaati. Oromoon haasawma. Haasawaan siigaltee namni Oromoo ga'u hin jiru. Haasawaan namni hayyuu Oromoo ga'u hin jiru. Waa karoorsee saba kana qabsoodhaaf hiriirsee bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi gabrummaa uummanni Oromoo keessa jiru irraa kaasuu irratti maaliif hin daleene? Maaliif hin daleene? Maaliif hin daleene? Waan akka malee nama dhibaati. Anarraa eegalee, isinirraa eegalee warra siigaltee saba kanaaf hin yaanne jechuuti. Saba kanaaf hin yaanne. Ani waan ajaa'ibsu beektaa? Amma fakkeenyaaf warri biyya alaa jirtan kun dhugaa dubbachuudhaaf namni siigaltee qabsaawaanis jira. Qabsaawaan saba kanaaf rakkoon uummata Oromoo rakkoon uummata keessaa bee kan isa halkanii guyyaa hirriiba dhorkuus numa jira saba Oromoo kana keessa especially biyya alaa tana keessatti. Hani taasuma siigaltee rakkoo warra isaaniitti yoo dhufte malee rakkoo Oromootiif siigaltee gurraa fi ija kan kenne hedduu jira. Hedduu jira. Qaanyiidha kun. Oromoo irraa qaanyi. Oromoo irraa qaanyi. Qaanyi. Uummata siigaltee karaa hundaan gabrummaan itti hammaattee beeltii itti hammaattee uummata miidhamaa jiru kana haaja takka irraa hin qabnu. Haaja takka irraa hin qabdan. Wanni si yaaddan maali? Faamilii teessan bichaa waa'ee fakkeenyaaf mootummaan tun yeroo biyya dawwaltan warri keenya tokko nagee qabanii namni keenya nagee qaba. Keenya nagee qabaannaan waa'ee ganda keetiitii fi waa'ee saba keetii irraa haaja takka hin qabdu. Haaja takka hin qabdu. Warra siigaltee buuftuutu biyya alaa tana keessa guute. Waa'ee qabsoo Oromoo tanarraa haajaa hin qabne. Waa'ee jireenyi dhuunfaasaa duraan tuqamin.
warri isaanii duraan tuqamin oromoo naabaddu oromoo wobadde irran kaayyan waa'ee sabaa miidhamaa jiru waa'ee saba keenya miidhamaa jiru akka isan laalleetti warra siigaltee odeessu warra rakkoo warra isaanii bichaa gaafatee warra keenyan tuqamne jedhee hataa'uutu irra guddaadha jechuudha. Kun qaanyii guddaa. Qaanyi kun uummanni jajee jira. Especially warra biyyaalaa jiru kana. Qaanyii guddoo. Amma ati nama akka namaatti siigaltee nama akka namaattiif ilaalta. Ati akka namaatii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf rakkoon uummata Oromoo, rakkoon ganda kiyyaa, rakkoon ollaa kiyyaa, rakkoon foon kiyyaa, rakkoo tiyyaa akkasitti ilaaluutu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Hasii galtee amma bar waan ajaa'ibaa jira beekta. Hani bar biyyatti dawwalee yeroo arraan tanaa beeraawii guuraa jiranii. Kanaaf beeraawii guuraa jiran ijoollee teenya kuusa keessa dhooysa. Ijoollee teenya gama Finfinnee kana ol baasa. Of eeggadhoo jaan waan barbaachisaa ta'e maallaqa dooraalaa hanqaan fadheen erga kajee akkana yaaduu jira. Kun sii galtee of tuulummaa kan qabu jechuudha. Doofummaa kan qabu jechuudha. Kana wanni inni yaadu maali? Gama biyya ollaattiin baqachiisaa ijoollee teenya baqachiisa yaada. Furmaata waaraa qabsoo Oromoo tana keessatti wareegama kafallee obboleessi kiyya wareegama kafalee ijoolleen teenya qeeroon teenya wareegama kafaltee mootummaa fiinxarra jirtuun akkamittiin firraa kaasaa akkamitti firraa kaafnaa yaadu jechuudha. Arrallee si galtee gama itti dargaggoota Oromoo baqachiistuu barbaadda biyya alaa teessee baqachiisuu barbaadda. Dargaggoota Oromoo si galtee galaa itti gootee waan qabdurraa akka si galtee mootummaa tana firraa dhawan akka mootummaa tana firraa kaasan hin gootu. Ni odeessita. Rakkoon sabaa sin laaltu. Warra kanaa si galtee Oromoo keessa guutuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf waan akka malee si galtee nama dhagaamaa jira Oromoo tana keessa. Especially qaama wayii baranne jee yaadu kana. Waan ajaa'ibaati. Ani si galtee waa hedduun taasisabe. Hayyoota Oromoo hojaan kanarraayis. Hayyoonni Oromoo hayyoota miidiyaa gubbaa bichaa bee haasawa si galtee ani fakkeenyaaf hayyuudha. Miidiyaa irratti miidiyaan naaf herjeenii miidiyaa dubbadhee miidiyaa irraa haasawee ani si galtee hayyummaa fi maqaa barbaadu irratti dalagaa jirra jechuudha. Sanuma qofa dalagaa jira. Rakkoon sabaa kun rakkoon saba Oromoo miidhamni sabni Oromoo keessa jirru waan takka si galtee nu laaleessu. Hayyoota akkanaa jira. Of tuultota akkanaa jira. Warra si galtee qilleensi yoo tole yoo si galtee mootummaan tun jabaatte warra mootummaa jala fiiguudhaaf qophaa'uu jira. Hayyoota Oromoo keessaas warra mootummaan gizee cabuudhaaf akka ammaa kana taate afaan mimmeeyfatee yeroo nama arke waa'ee qabsoo odeessuu jira. Kun sin baasu. Qaanyiidha kun sirraa. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaafan hayyoonni Oromootii fi miidiyaan Oromoo rakkoo uummata keenyaa ibsuu irratti rakkoo qabsoo Oromoo ibsuu irratti eessa akka jiran hin beekamne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Rakkoo hamtuu jira Oromoo keessa. Rakkoo hamtuu jira si galtee warra ni baranne jee warra kootii uffatee biyya alaa tana keessa naannoo keessa rakkoo hamtuu jira. Warra si galtee bu'aa barbaaduu jiru Oromoo tana keessa. Warra qabsoon Oromoo tun akka baddu barbaaduu jira. Warra jireenyi warra isaaniitii fi jireenyi isaa bichaan isa gammachiisuu jira. Kan jireenyi uummata bal'aa kanaa kan yaachifneetu jira. Uummata akkanaa jira. Uummata har lama jiru. Uummata bilisiginnaa biraa jiru. Uummata yeroo Oromoo qulqulluu harka Oromoo ta'uu jira. Hayyoota akkasiiti. Injifannoon bara Tigraay fiddee si galtee ittiin dhaadachaa jirtu. Injifannoon isaa walirra dabalaa jiran qabsoo si galtee hayyoonni isaanii kan biyya alaa jiruu fi
dhaloonni Tigraay gaggeessanii jechuudha. Qabeenyaan taatu if duuban deebine warra Tigraay. Qabeenyaan if duuban deebine, humnaanillee if duuban deebine. Shuuf laalime laal mee Oromoon eessatti? Oromoon eessatti? Biyya alaa tana keessa eessatti? Qabsoo Oromoo gargaaruu irratti eessa jirta? Haasawa buufaa dha'uu irratti tokkoffaa. Walii galtanii buufaa dha'uudhaan tokkoffaa. Qabsoo Oromoo gargaaree osoo Sinjaan hin gargaartu. Miidiyaan rabbaatee siigaltee beekamtummaa barbaadda. Miidiyaan rabbaateetti akka Jawaarittiin siigaltee feemas ta'uu barbaadda. Hayyuun Oromoo kana. Kana wanni inni yaadu. Akkamittiin siigaltee sadarkaa addunyaatti beekamee siigaltee Oromoon akka hoolajjiin na jala yaate Oromoo tanaan maallaqa guurradhee yaadda. Warra kanaa jira jechuudha. Hayyoota tarsiimoo baasu. Hayyoota rakkoon sabaa hadoojjitee rakkoon uummanni keenyaa miidhamni uummanni keenya keessa jiru kanaaf furmaata kennuudhaaf socho'aa jiru kan dalagaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ani nagarra. Kun qaanyii guddaa. Qaanyii. Gaafa hiriira guddaa gaafa siigaltee qabsoon akkasitti finiinaa turte sanis yeroo ijoollee wayyaanee cabsite booda kootii keewwattee finfinneetti warri deemaa ture hayyoota Oromooti. Dhiiga ijoolleetiin. Arraan tanaas rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru, miidhama uummanni Oromoo keessa jiru teessee ilaalaa jirta. Qabsoo Oromoo gargaaraan jirtu. Miidiyaa irra dheeyitee siigaltee akkaatuma jireenya keetiitii fi akkaa siigaltee qarshii Oromoo tanarraa itti harkattee itti duroomtu haasuyita. Waan qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Kanaaf waan akka malee siigaltee Oromoo tanarraa nama dhibu. Fakkeenyaaf qabsoo amma fakkeenyaaf Tigraay gaggeessaa jirtu haa fudhannume. Warri Tigraay yeroo qabsoo gaggeessaa jiran miidiyaaleen isaanii miidiyaan Tigraay akka malee siigaltee meeshaa waraanaa jabduu ta'eeti injifannoo isaanii tokko hanfide. Injifannoon san akka galmootu kan godhe miidiyaadha. Miidiyaa dhugaa dubbachuuf. Miidiyaan Oromoo isa jira. Miidiyaan Oromoo kanuma siigaltee namoota wal fakkaatu walitti qabee yeroo hundaa'u siigaltee OMN fudhattee OMN miidiyaa Oromooti. Miidiyaa Oromooti. Sagalee uummata bal'aati. Sagalee uummata Oromooti. Arraan tana garuu maal keessa jira? Namoota wal fakkaatu tokko siigaltee walitti fidanii jirti. Xiinxalaanis isaanuma. Gaazexeessaanis isaanuma. Warri waaraagus isaanuma. Qaanyii guddaa. Miidiyaan siigaltee rakkoo sabaa furuudhaaf qabsoo Oromoo tana keessa qabsoon Oromoo akka gara fuulduraa deemtu godhuu keessatti gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba. Hayyoota Oromoo siigaltee hirriba keessa jiru kana walitti qabee waa'ee qabsoo Oromoo tana akka itti qabsoon Oromoo galma geessu karoorsuu irratti miidiyaan karoorsee hayyoota Oromoo walitti qabee waa'ee rakkoo Oromootii fi qabsoon Oromoo akkamitti gara fuulduraa deemti irratti miidiyaan kan dalagu miidiyaan bakka guddaa qaba jechuudha. Bakka guddaa qaba. Garuu miidiyaan keenya akkam har'a maal keessa jira? Qabsoo siigaltee amma fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana akka silaa barbaachisutti gabaasaan jiran. Uummata Oromoo siigaltee qabsoodhaaf akka hiriiran godhaan jiran. Namuma lama sadii siigaltee walitti galee waa'ee Oromoo irraa waa dubbanna jaanituma siigaltee halkanii guyyaa waan hin taane jechuun gubbaa dubbachaa oolanii jechuudha. OMN fudhattees. Keelloo fudhattees sanuma. Kanaaf miidiyaan qabsoo uummata Oromootii fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu jiruu fi akkaataa ijaarumsi Oromoo akkaataa uummanni keenya ta'uu qabu silaa miidiyaan bakka guddaa qaba. Arraan tana akkuma reefu jeetti injifannoo warri Tigraay fidaa jiruuf Tigraay miidiyaa haawusii fi bar miidiyaa warra Tigree kun hojiilee gurguddoo dalagaa jiran waan guddoo dalagaa jiran jechuudha. Injifannoo harkatan san injifannoo harkachaa jiran san yeroo gabaasu uummata isaanii injifannoo yeroo gurra seentee qabsoodhaaf of qopheessuu irratti qabsoo sanii fi warra mootummaa kana cabsuu irratti hamileedhaan itti deemaa jiran jechuudha. Miidiyaan namaa miidiyaan siigaltee
ummata isaatiif dhaabbate kan rakkoo ummata isaa furuudhaaf dhaabbate akkana dalagaa jira. Miidiyaan Oromoo too rakkoo Oromoo rakkoo siigaltee beeraayii wajji ol qabatee maaliif rakkoo Oromoo tana maaliif hin gabaasne? Maaliif siigaltee onatti rakkoo jirtuu fi akkaataa amma siigaltee beeraayii wajji ol qabatee akkaataa rakkoo uummanni keenya keessa jiru maaliif odeeffannoo qabatamaadhaan maaliif hin gabaafne? Maaltu gabaasuu isaan dhorke? Yeroo hundaa'u siigaltee namuma akka isaanii namuma siigaltee saayibaa kana xiinxala jaanii ol baasanii haasawaa ooluun faayidaan qabu. Oromoodhaaf siigaltee haasawuun faayidaan qabu. Kana rakkoon maaliif hayyoota Oromoo siigaltee warra hirriiba keessa jiru warra qabsoo Oromoo dagate kana miidiyaan ulaatti dadhabee maaliif hin kaafne? Maaliif qabsootti akka hirmaatan maangoone? Kanaaf haalli siigaltee amma miidiyaa OMN fi miidiyaan Oromootti jirtan waan akka malee keessa jirtan qilleensa siigaltee qilleensa gandummaatiin liqinfamu jirtan dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroon arraan tanaa siigaltee tagandummaa fi gosummaadhaan deemanii miti. Yeroo uummanni keenya siigaltee rakkoo hamtuu keessa jirutti, yeroo Oromoon beelawaa jirtutti, yeroo ilmaan Oromoo akka ilmaan bineensaatti beeraawii guuramanii sameeni dhumaa jiranitti miidiyaan Oromoo taa'ee ilaaluun maali? Miidiyaan maaliif miidiyaa gandaa ta'a? Maaliif miidiyaa Oromoo hin taane? Maaliif hayyoota Oromoo hirriiba jiru kana dadhabee maaliif hin kaafne? Qaanyii guddoodha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni kun siigaltee miidiyaaleen Oromoo of sirreessuun barbaachisa. Qabsoo siigaltee irratti Tigraay finiinaa jirtu tanaaf meeshaan guddaan taankiin guddaan miidiyaadha. Tigraay miidiyaa hubsifaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Keenya qabsoo Oromoon gabaasu. Odeeffannoo Oromiyaa keessa rakkoo Oromiyaa keessa jirtu aanaa hunda rakkoo jirtu siigaltee deemee rakkoo san baasee ummataaf dhiyeessee ummata Oromootiif dhiyeessee ummanni Oromoo rakkoo saniif furmaata akka godhaan jirtan dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni kun siigaltee sirraa'uu qaba. Yoo dhugumaan siigaltee miidiyaaleen Oromoo maqaa Oromootiin kan dhaabbatan taate wanni kun sirraa'uu qaba. Miidiyaan kun miidiyaa rakkoo sabaa furuudhaaf dhaabbate ta'uu qaba. Kana wanni dubbachuu barbaada. Takkaawoo miidiyaa gandaa, miidiyaa gosaa ta'ee itti fufuun barbaachisa. Yoo miidiyaa Oromoo kan ta'u taate rakkoo uummata Oromoo furuu irratti, gabaasuu irratti, furmaata akka fidan godhuu irratti, Oromoo siigaltee waliif fidee marii qopheessee marii gidee jaan marii nama beeytan bichaame. Marii gizee jaan siigaltee hankuma beekan hanqa saayibaa hanqa walii dhiyaatan hanqa gosaa kanaa miti mariin kanaa miti. Namoonni siigaltee biyya alaa tana keessa jiru namoonni qabsoo tana keessa turanis ni jiran. Namoonni akkaataa qabsoon itti deemtu beekanis hedduu jira. Namoota kana hunda siigaltee walii qabdee miidiyaa walii qabee haasayisee qabsoo Oromoo tana fuulduratti akka oofan godhuu irratti dalagaan jirtan. Kun qaanyii guddaa. Qaanyiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf qaanyiidha. Kanaaf miidiyaaleen Oromoo keelloos dabalatee qabsoo Oromoo tana gabaasuu irratti rakkoo uummata keenyaa deemtanii qabatamaadhaan siigaltee biyya keessa caasaa qabaatanii caasaadhaan uummata keenyaa baasuu fi rakkoo jirtu sanii furmaanni hayyoonni kan Oromoo kanan huduuduba jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf. Kana siigaltee hayyoonni Oromoo miidiyaan Oromoo itti yaaduutu barbaachisa. Yoo dhuguma siigaltee miidiyaa gandaa kan taates ifatti baatee miidiyaa gandaa siigaltee gurrachuudhaaf akkasitti dhaabbatawoo taates akkasitti dhaabbadha. Yoo miidiyaa Oromoo kan ta'u taate akkuma siigaltee gaafa Jawaar Mohaammed jirutti
akkuma siigaltee rakkoo Oromoo siigaltee saaxiluu fi rakkoo Oromoo baasuu irratti Jawaarfaan hojjechaa turan sanitti miidiyaa kana sirreessaati itti deema. Kanaatu barbaachisa. Kanaaf barbaachisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf hayyoota Oromoo baasuu irra mee fakkeenyaaf miidiyaan OMN fakkeenyaaf biyya hunda keessa siigaltee biyya Ijiptii keessa ni jira. Keeniyaa keessa ni jira. Waa'ee qabsoo tanaa fi waan qabatamaa siigaltee waan saba kanaaf ta'u saba kana walitti fiduu irratti saba kana walitti dhiyeessuu irratti wanni miidiyaan kun godhe hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf itti deemuu barbaachisa. Kanaaf miidiyaaleen Oromoo hundinuu siigaltee dhimma kanatti deemuu barbaachisa. Arraan tan uummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Akkuma kaleessaa siigaltee uummanni keenya gurbaa dhiiraa maaliif rabbinaa kan najaanee akkasitti beeraawiin irraa fuudhan jedhan har'a beeraawiin hamtuutu uummata keenya keessatti deemaa jira. Numaa dargiin siigaltee jaarsa amata 60 fi amata 70 walitti qabee leenjisee biyya eegin jenneen arraan tana jaarsa amata 70tti mootummaan tun dirreetti baasee qaama siigaltee ispoortii qaamaa godhi jeeni uummata Oromootti qoosaa jira. Uummata Oromoo abbootii Oromoo taphachaa jira. Kanaaf Oromoon teenya rakkoo hamtuu keessa jirti. Sabni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkoo hamtuu tana keessaa baasuudhaaf furmaanni Oromoon qabdu tokkichuma. Furmaanni sabni Oromoo qabu tokkichuma. Furmaanni Oromoon qabdu waraana bilisummaa Oromootti makamtee bilisummaa ta'e siigaltee fiduudha. Wareegamuudha. Gabrummaaf irraa kaasuudha. Kana jechuun akkamitti dargaggoonni Oromoo qeeroon Oromoo akkamitti waraana bilisummaa Oromootti makamanii injifannoo fidanii hin yaannu. Wanni nuti yaannu obboleessa kiyya akkamittiin gara siigaltee Keeniyaa oofa. Akkamiin godha. Akkamittiin biyyaa baasa. Ijoollee teenya akkamittiin biyyaa baasa. Kana wanni ati yaaddu. Kana wanni namni keenya yaadu. Obboleessa kiyyaaf akkamittiin qabsootti hiriirsee galaa qabsoo bitee fi akkamittiin gama dirreetti ergaa yaadu. Kanaaf dhalli Oromoo namni Oromoo hundinuu siigaltee dhimma kana itti yaadutu barbaachisa. Arraan tana wanni Oromoo baasaa. Oromoon tokkummaadhaan kaatee qabsooytee Oromoon tokkummaadhaan kaatee siigaltee waraana bilisummaa Oromootti makamtee mootummaa siigaltee qarqara hallayyaara jirtu tana xumura itti godhuutu barbaachisaa jechuudha. Xumura itti godhuu barbaachisa. Kana yoo dargaggoonni Oromoo akkanuma siigaltee osuma dhudhufattuutu harka diinaa afaan buutee beeraawi sansi fuudhanii sameensi geessanii bineensi nyaachisuu ta'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Bineensa si nyaachisuu ta'an. Kanaaf akka akkas hin taane dargaggoon Oromoo, qeeroon Oromoo, qarreen Oromoo qabsooteetti hin makame. Waraana bilisummaa Oromoo hin makame. Kana wanni si baasu. Arraan tana siigaltee baqni si hin baaftu. Warri silaa baqatee siigaltee arraan tana akkamitti biyya deebinee qabsaa'aa jira. Qabsaa'uudhaaf siigaltee haalli mijeeffachaa jira. Kanaaf arraan tana baqatee biyya namaatti siigaltee qabsoo dheessuu ni barbaachisu. Dhala Oromoo irraa wanni barbaachisu waraana bilisummaa Oromootti makamtee qabsaa'uutu barbaachisa. Qabsooytee siigaltee saba kee gabrummaa keessaa baaftee wareegama qaqqaalii kafaluutu barbaachisa. Kana wanni barbaachisu. Wareegamni qaqqaaliin kana seenaa dalaguun siigaltee waraana bilisummaa Oromoo makamtee qabsaa'uudha. Mootummaa siigaltee humnaan si fuutee sameen si geessitee si ajjeefsuu deemtu tanaaf meeshaa taatee asii si fuudhanii siigaltee du'a saree si ajjeesuu deeman. Kanaaf dargaggeessi Oromoo dammaqee waan kana siigaltee dura dhaabbachuun barbaachisa. Dhimma kana itti yaaduun barbaachisa. Abbootiilleen siigaltee dargaggoota keessan ijoollee teessan osoo mootummaan tun humnaan dhufee isinirraan fuune gama dirree qabsootti erga. Kana furmaanni Oromoon qabdu. Kanaaf Oromoon akka malee miidhamaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Akka malee miidhamaa jirti.
bar diinagdeedhaan ummanni keenya jiraachuu dadhabee jira. Qaala'umminni jiruu bara ummanni dhugaa dubbachuudhaaf ummanni bar ka beelaan bulu galgala sii galtee ilmaanii wajjin ka agabuu buluutu irra hedduu dhugaa dubbachuudhaaf. Kana osoo rakkoon hamtuun tun gama hundaanuu jirtuuti ummanni keenya gabrummaa jala bitamee mootummaan tun waan jiru godhaa jira. Dhiiroo siiriidhaan ummata keenyatti wanni hidhame. Siirii uummata Oromoo kanatti ummanni akka ummata Oromoo karaa hundaan miidhamaa jiru hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Ummata diinagdee ummata agabuu bulaa jiru. Ummata sii galtee laaqana nyaatee hiraata waan nyaatuuf yaadda'uutu gabrummaa jala taa'ee cinqata. Gabrummaa jala taa'ee sii galtee waan mootummaan jiru godhuun qaanyii guddoo ummata Oromootiif. Yeroo har'aan tanaafaa sii galtee yeroo ifiifuu mootummaan kun sii galtee qarqara hallayyaarra ga'ee jirutti. Kanaaf furmaanni ummata Oromoo guddaan sii galtee haatee waraana bilisummaa Oromootti makamtee qabsooytee mootummaa tana sii galtee ofirraa darbitee bilisummaa gonfattee qananiin jiraachuutu barbaachisa gara fuulduraatti. Yoo kanan taane duuti ati duutulleen du'a sareeti. Wareegamni ati kafaluu deemtu wareegama sii galtee bakka hin qabne, wareegama seenaa hin qabne, wareegama bakka hin qabne. Jireenya ati jiraachuuf deemtu jireenya gaxaantii akkuma amma sii galtee jireenya gaxaantii keessa jiraachaa jirtutti jireenya akkasii jiraachuu deemta. Jireenya eenyummaa kee xiqqeessanii si bulchuudhaaf itti si karoorfatanii si galtee si qophaawaa jiran jiraachuu deemta. Kan akkam taane ummanni keenya ummata si galtee rakkoon gama hundaa qabdee jirtu. Ummata waan nyaatuu dhabee si galtee waan nyaatuuf rakkachaa jiru. Warra rakkoon diinagdee dhukkee irraa haasaa jirtu. Warra rakkoon siyaasaa dhukkee irraa haasaa jirtu. Warra rakkoon jireenyaa dhukkee irraa haasaa jirtu. Kan gabrummaa jala bulee qaalii mootummaa ifiifuu qarqara kufaatii irra jirtu qaalii akkasii godhu ummanni keenya. Qaanyi ummata Oromoo irraa qaanyi. Ummata Oromoo irraa qaanyi. Ummanni keenya seenaa odeessuu bichaan bara waa'ee seenaa mee ilaalu. Oromoon gisee olii galtee seenuma odeessisti. Seenaan abaluu, seenaan jaarraa abbaa gadaa faana lamoo qulxuufa. Tana amma nun baaftu. Gootonni kaleessaa jaarraa abbaa gadaan faan qabsoo godhan. Oromummaa fi eenyummaa Oromoo tana sii galtee nuu utubanii as nuu tursiisan. Arraan tana sii galtee dhaloonni ammaatii fi dhaloonni Oromoo seenaa kaleessaan sii galtee seenaa kaleessaa sanirraa barannee seenaa dalaguutu barbaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Seenaa odeessuun hin barbaachisu. Seenaa odeessuun hin barbaachisu. Seenaa dalaguu barbaachisa. Kanaaf ummanni keenya qabsoodhaaf of qopheessuu barbaachisa. Injifannoodhaaf of qopheessuu barbaachisa. Yeroo hundaa'u sii galtee seenaa injifannoo irratti gira odeessaa ooluun hin barbaachisu. Ani hoo injifannoo kamittiin fida? Akka saba kiyyaatti injifannoo akkamii fiduu dandeenya? Ani mataa kiyyaa sii galtee ga'een nan ba'aa jiru qabsoo keessatti maali? Wareegamni nan qabsoodhaaf kafalaa jiru maali? Wareegamni waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu keessatti maaliin godhee beeka? Maaliin gargaaree beeka? Dirqamni kiyya maali? Dirqamni akka Oromummaan maali? Ofaa gaafannu mee? Ofaa gaafannu nuundi? Dirqama keenya hin baanu. Dirqama qabsoo teenyaa hin baanu. Garuu waa'ee qabsootti komachuu barbaadda. Waa'ee qabsoo komachuu barbaanna. Kun sirrii miti. Kun sirrii miti. Qaanyii guddaadha kun. Qaanyiidha. Ani kanumaan jechuu barbaada. Kanaaf ijoolleen Oromoo, qeeroon Oromoo, ispeeshaalii sii galtee sochiin qeeroon Oromoo silaa'uu sii galtee biyya keessaa ta'an hidhamtee jirti. Ta'an sii galtee rakkoo hamtuu keessa jirti. Biyya alaa tana keessatti qeeroon Oromoo ijoolleen teenya akka malee sii galtee qabsoo godhaa jirtanii jajjabaadhaa. Gama qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruutiinis gama ummata keenya sii galtee warra biyya keessatti beelawee rakkoo beelaatiin dhumaa jiru irrattis dalaguutu barbaachisa. Ummata keenya yaadachuutu barbaachisa. Ummata keenya bira dhaabbachuutu barbaachisa. Hara hundaanuu sii galtee qeeroon Oromoo biyya alaa tana keessa jirtu. Namni Oromoo kan sabaaf laalatu kan ummata kana rakkoon ummata kanaa sii galtee halkanii guyyaa hirriba si dhorkitu ummata kee bira dhaabbadhu. Ummata kee bira dhaabbadhu. Ummanni kee rakkoo hamtuu keessa jira. Ummata kee gargaari.
yeroon siigaltee taarraan tana oromoon hundinuu qabeenya qabduu fi woomu qabdu hundaan saba kana bira dhaabbattee gabrummaa saba keetirraa darbitu jechuudha yeroon irraan tana hani waan qabdu hunda waraana bilisummaa oromoo bira dhaabbattee bilisummaa itti gonfattu yeroo siigaltee ati deemtee haasoftee harka keessa keessee deddeemtee waa'ee qabsoo deessitu miti yeroon tun siigaltee waan qabduun qabsoo tana bira dhaabbattee uummata oromoo kan gabrummaa keessa jiru gabrummaa keessaa baasuun yeroon isaa amma kana gootummaanis kana wareegamni siigaltee waan qabduun uummata kee bira dhaabbachuu waan qabduun siigaltee dhaaba kee bira dhaabbachuu waan qabduun siigaltee qabsaawaa gargaaru kana siigaltee kanaaf sabboonummaa fi siigaltee uummata kanaaf laalaa qabaachuun kan yeroo oromoon siigaltee bilisummaa gonfatte yeroo oromoon mootummaa cabsite kootii kee fudhattee finfinneetti lafa barbaada kan fiidu san hin jirtu amma booda hin jirtu sirra beekamte hin jirtu yoo qabsoota dhaqeen siigaltee gahee qabaatte yoo uummata kana gargaarte yoo qabsoo bilisummaa oromoo tana gargaarte bichaadha gahee qabda kabajaa qabdu oromoo biratti yookaan kabajaan qabdu kanaaf kana siigaltee oromoon hundi itti yaadutu barbaachisaa kanumaan jechuu barbaadaa dhaamsi tokkoon qabaa akkuma beekamu beektaa ani arraan tana siigaltee ijoollee oromoo qeeroon oromoo akka malee biyya alaa tana keessatti oromummaa fi rakkoo oromoo furuu fi uummata oromoo bira dhaabbachuudhaan biyya alaa tana keessatti qeeroon akka malee ijaaramtee sosso'aa jirti warra rakkoon oromoo tun guyyaa tokkollee isaan raffisuu didde kan rakkoo uummata keenyaatiif furmaata fiduudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru biyya alaa tana keessa Ameerikaa fi biyya Kanaadaa keessaas hedduu jira kanaaf ani qeeroo takkaan galatoonfachuu barbaada qeeroo siigaltee oromoo tan Austraaliyaa hedduun galatoonfachuu barbaada wanni isin godhaa jirtan waan hedduu nama boonsaati wareegamni isin kafalaa jirtan hedduu nama boonsa injifannoon siigaltee gama Austraaliyaa tanaa fidaa jirtan warra biltsiginnaa kana siigaltee udaan firra goggoisaa jirtan salphisaa jirtan rakkoo uummata oromoo furaa jirtan ijoolleen oromoo Austraaliyaa galatoomaa fayyaadaa ila hanqa siigaltee sabni keenya bilisummaa ba'ee finfinnee qabannutti qabsoo teenya siigaltee gama hundaanuu itti fufuutu barbaachisaa dhugaa dubbachuudhaan hedduun isin dinqisiifadhee jira qeeroo Austraaliyaa kanaaf jabaadhaa rabbi nu haa gargaaru injifannoon uummata keenyaa injifannoon oromoo yeroo gabaabduudha kanaaf galatoomaa kanumaan jechuu barbaadaa irraaf haalli qilleensaatis xiqqoo akka maleedha fayyaadaa galatoomaa injifannoon uummata oromootiif haa ta'u rakkoon uummata keenyaa rakkoon saba keenyaa siigaltee halkanii guyyaa nutti dhaga'amee nu laaleessee siigaltee dhaloonni oromoo hayyoonni oromoo hundi dalaguutu barbaachisa yeroon arraan tanaa kan deemnee seenaa odeessinee miidiyaa irra baanee seenaa odeessinee adda ayyaanuu miti yeroon arraan tanaa kan oromoon fatanaa hamtuu keessa jiru rakkoo hamtuu keessa seentee jirti oromoon beela hamtuu keessa seentee jirti ilmaan oromoo siigaltee akka ilmaan bineensaatti beeraa ijaanii yeroon itti guuramaa jiran yeroon itti oromoon siigaltee akka bineensaa dhumaa jiru yeroo hamtuu keessa jira yeroo hamtuu tana keessa ba'uudhaaf tokkummaadhaan sossoo'utu barbaachisaa jechuudha tokkummaadhaan siigaltee waan qabnu xiqqoo qabnu waliin baafnee waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbannee injifannoo galmeessuutu barbaachisa yeroo irraan tana kanoonni barbaachisa qabsoo karaa nagayaatti isin kufne qabsoon karaa nagayaa Juwaar faayite Hamzaa Boronaa faayite Gammachuu Ayyaanaa faayite Jaal Abdii Raggaasaa faayite oromoon carraan isin qabdu waraana bilisummaa oromoo kan saffisaan siigaltee godina Gujii kanaa fi Shawaa tana keessa bakka hunda qabachaa jiru kana cinaa dhaabbattee hiriirtee qabsoota gaggeeffachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa fayyaadaa injifannoon uummata oromootiif haa taatu arra siigaltee oromoon rakkattee miidhamtee beeloytullee guyyaa boruu uummanni keenya injifannoodhaan bilisummaadhaan rakkoo tana keessa akka baanu abdiin qaba. Injifannoon uummata oromootiif haa ta'u
kanumaan jechuu barbaada galatoomaa.